Airdropiiwwan telegiraamii kan sanarratti hojjechaa jirtan hundumaa guyyaa inni isinii gurguramee gara qarshiitti isiniif jijjiiramuu danda'uun isinitti hima. Akkam jirtu hordoftootaa fi daawwattoota sabaaf ta'e qarraan tanaa airdropiiwwan telegiraamii kan sanarratti hojjechaa jirtan hundinuu guyyaa inni listiitti isiniif ta'u isiniif qabadee dhufeen jira. Chanaala kana subscribe gochuudhaan viidiyoon tun akka namoota hedduu bira geessuuf like share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Airdropiiwwan har'a listi ta'uu deeman fakkeenyaaf buluum ji'a Septeembarii keessa akka listi ta'u ibsa godheeti jira. Innis gara keenyatti ji'a fulbaanaa keessa akka listi ta'u ibsa godheeti jira. Chumeemee fi koiniin Oktoombar 9 akka listi ta'u ibsa godheeti jira. Innis gara keenyatti onkololeessa takka akka listi ta'u ibsa godheeti jira jechuudha. Wkoiniin ji'a Septeembarii yookaan Oktoombarii keessa eeggadhaa jee innis ji'a fulbaanaa yookaan onkololeessa keessa akka listi ta'u ibsa godheeti jira jechuudha. Kaatiin ji'a Septeembarii keessa akka listi ta'u ibsa godheeti jira. Innis gara keenyatti ji'a fulbaanaa keessa akka listi ta'u ibsa godheeti jira jechuudha. Rookii raabitiin Septeembarii 23 akka listi ta'u ibsa godheeti jira. Innis gara keenyatti ji'a fulbaanaa guyyaa 15 akka listi ta'u ibsa godheeti jira jechuudha. Ji'a fulbaanaa guyyaa 13 gara maallaqa isaaniitti jijjiirachuu ni dandeessanii Amstar Kombaat ji'a Septeembarii guyyaa 26 akka listi ta'u yookaan akka gara maallaqatti isiniif jijjiiramu ibsa godheeti jira. Innis gara keenyatti fulbaana guyyaa 18 akka listi ta'u ibsa godheeti jira jechuudha. Gootiin ji'a Septeembarii keessa walumaa galatti akka gurguramee airdropiin dhaabbatee gara maallaqatti isiniif jijjiiramu ibsa godheeti jira. Innis gara keenyatti ji'a fulbaanaa keessa akka listi ta'u ibsa godheeti jira jechuudha. Expiring ji'a onkololeessaa keessa akka listi ta'u yookaan akka dhaabbatu ibsa godheeti jira. Ji'a onkololeessaa keessa dhaabbata jechuudha. Ji'a Oktoombarii ji'a onkololeessaa keessa ni dhaabbata jechuudha. Barnoota birootii walitti deemuun chaanal kana subscribe gochuudhaan viidiyoon tun akka namoota hedduu bira geessuuf like share yoo ta'u gochuun dagatinaa isiniin jecha hanga barnoota birootii walitti deebinutti nagaan naaf tura.